Isee maallaqa waan wanni kafaladhaa waan baanaa kafaladhaa isiniin jeessani qarshii meeqa kafaladhaa isiniin jaan. Dura warra irratti bakka dawwala daayyanii ta'e egaa warra irratti dawwalanne booda warra irratti dawwalanne bakka kana birrii kana nu ergaadhaa jenneen beektaa. Ayyee. Birrii bakka 50 nu ergaa jenneen waan olii arabaa. Waan jechatiin haasa'in. Waan olii arabaa bakka 50 nu ergaa jenneen irratti dawwalanne maatii dhageessifne. Noolii arabaa sani laal noolii arabaa sani arabni akka maallaqa isinirraa fudhatu osoo beektanii seentanii makiina arabaa sani isin. Nuti arabni kan nurraa fudhatu nuti lakkoofsuma yaane malee arabni oggaa duraa gisee makiina iddoo makiinaan seenin duratti gaafa lasaanitti irraa kaanu. Lakkoo akka jarri hattuun isin hin nyaanne lakkoofsa kanaan deemaadhaa jeniiti lakkoofsa jarri dallaala bakka zaakir nu dawwalee lakkoofsa akkasii lakkoofsa san nuqannee lakkoofsa saniin dawwalee bakka makiina arabaa san seen. Kami lakkoofsa san isinii kanne makiina arabaa san kan isinii kanne. Namni lakkoofsa arabaa san isinii kanne. Lakkoofsa arabaatii miti gaar. Lakkoofsa makiina arabaa san isinii kanne. Makiina arabaatii miti lakkoofsa qabanneeti makiina arabaa qorree dawwallee cirratti lakkoofsa lasaanutti nu kan baara bani dallala bilbilallaal jaalib sagamaa lakkoofsa taqannan. Okay, dallala bilbiltanii dallalli san makiina arabaa isinii godhe. Akkas. Isinumaatu mari'a isinumaatu makiinaa nu godhaadhaa jeengisee bishaan irraa gabbuutan. Maaliif nu godhaa jettanii? Akka hattuun karatti nu qabne bakka makiinaa isinii argina makiinaa arabaa hindeessinaadha makiinaa arabaa bakka seenaa jennee kan makiinaa arabaa seenne. Okay, hoggaa bishaan irraa seentan eessatti isin buusan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakka makiinaan arabaa idumoo akka waliin nu daddabarsaniiti. Saib dhaabi ijoollee naa dhaabdi ijoollee miskiina maatiin dhallaan dubbiin akka taate namni as jala jiru kun hundi ni beekaa haga ijoolleen tun akka rakkattu maaliif adda baasu oolan. Obseetiin amma dubbatu ta'e jechuudha. Assalaamu alaikum duraan dursee. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dubbadhu mee? Rakkina jiru naatu siitiri sana adda si baasa waan hubannoo sirrii qabu waan namni as jala jirus beeku waan dallaalli as keessa jirus beeku waan nuti dallaalli wal beeku. Maaltu tahee nama dalagaa ni toltee dhufee keessa warri lasaannoo taakka jedhe warra lasaannoo jiru taakka bosoosoo jiru lama. Assalamu alaikum warahmatullahi. Siti kosee lama maayikii qabadhu. Ilaa warra harar keessa jiru qabiyyarraa nama kana ergu sadii garteemi. Warra huduudaatiin karadaatiin kagartee dallaalli jiru kun guutuun maal janiin ilmaan oromootiin Hussein Maabaraa janiin laal sirri dhaggeeffadhu. Hussein Maabaraa 200 isinirraa buusa yoommoo inni maallaqa dhabdan lubbuu isin baasaa feestaala isinirra beeysaa ajaniin oromoota nagamatti salfii dhaabanii jechuudha. Hiriira dhaabanii. Maal janiin maatii ijoolleetiin amma ijoolleen tun ragaan irratti yaabaatu jechuun kun gamatti nuun hin ja'amu haa jiru haa jettu yoo sodaa namaa usuu baatan jechuudha. Maal janiin jechuu ilaa maatii maallaqa kan akkattis karaa salphatti tolfatanii siima dallaalli duuba karaa salphatti maallaqa tolfataa jiran. Maal janiin maatii biyyaatiin illee ijoollee teessan yoo akkanumatti baararra isinii keenya Hussein Maabaraa kana qabata. 200 buusurra 30 janiin 25 janiin laalitti kijibanii. Gariin 15 jaan gariin 30 jaan gariin 50 illee kaja'uun ni jira. Hagas karaa salphaatiin buufatu isaanii wayya akka jarri kun Hussein Maabaraatti ittiin seenne nama kana janiiti achitti maatii fi rukaaba kana tolfatan jechuudha. Hoggaa tolfatan booda kaachii kun bilbila jechuu dallaala baara gama jirutti baaraan gamana jiru. Dallaala yaman jiru ka huduuda jiruu fi haaxaq jiruu fi walimmaa galatti qabadhu ati akkasii qabadhu.
Aye. Dhiira namaa ganaa waalaa maqaa sii barreesse jaan dhaggeeffadhu boo. Ijoollee suuraa hunda kaasee. Dhalaa namaa ganaa sii barreesse waan kiyyanaa darbii jaan akkasitti dhiira nama tokko irratti 10,000 achitti darbamaaf jechuudha. Ijoolleen tun gamatti illee 50 moo 60 buufattii beekama bishaan irratti. Bani jeen viidiyoo. Video bana tafina ala video bana. Video bana tafina. Bana jeen akkas dhirti wala soitti sigale. Badriin as keessa jira. Wanni kun hin jiru. Aja'u maayikii sagaleeti jani dhagaa. Akkasitti ilmi namaa kuni daldalatti ta'a. Keessumattuu immoo gaafee masootiin gaafa qaanii narraa soittee inumaa abaluu bira dhaqaa jeniiti dallaala boolla qotanii maqaa abaluutiin koottaa janii maqaa abaluu sun maallaqa dhubbu gama godhee fi ilmaan namaa dhufa. Duuba gisee atak dhufte ijoolleen tun jechuudha. Namni amma isin viidiyoo waraabdanii akkatti eenyu bira jettanii cinqamtan kun irra hedduu warraattoonni duraanii qabee isiniif fakkaate. La nama fiilima kanaan makiinaa koree dhufee hooshatti bu'ee warri maallaqa gamatti argamu ijoollee tana 100,000 jeniin hoggaa ijoolleen as dhufte jechuun magaaluma bakka hooshni bu'utti jechuudha. Sinigalee kanaaf ijoolleen lakkoofsa gamarraa abaluu bira dhaqijanii erga barreessaniif booda gisee baararraa gabbuute lakkoofsa sanirra dawwalatti. Lakkoofsi sun dallaala ka isaan bite gurguramte ijoolleeni. Maaliif dubbii achitti qabdan? Nama 50 ta'e nama 60 ta'e waan nama 60 gamasitti ergee bitate kaashii akka nama jimaa suuqa dhaqee akka nama jimaa isaa bitatutti bitate ganaa rukkaabe isaati lakkoofsi isaatiin deemanii bakka takkatti harkaan baatu namni kun akkasiin dallaala harka seenee jechuudha. Eenyu har'a warri waan kana qodaa jiru warra gamatti akkasitti dalagaa tolteef ijoo dhugumatti Oromoo dubbattan ilmaan Oromoodhaa Lasaannot Somaalee namni tokko erga doonii isaa kafalate booda sababni dallaala baharaan gamana jirurraa maallaqa ergatanii bifaara waan dhiiraa fi dhalaa gurgura fide maali yoo dhugaa kaasoo ittan taate. Tokko isa ajandaa guddaa. Lammaffaan hattoota takka siifin erga keessan waan halkan edaa taa bule waan halkan kalee taa bule badriin mungkin akhbaara dafee dhagaa dhaga'uun oolu warra baara raasan ibiddaan dirgim godhee fite mootummaan humnaa qabnuun nuti irratti hirmaannee si galeemi. Agarree gurguruu keessa jirra hundi nu ergamte. Agartee miti arra nama maaltu fixaa jira nama arra fiilima kamiin namni gubamaa jira ussee maabaraa isin qabaa makiinaa kura dallaala kana bira dhaqa dallaala kanaan immoo boo dhiiraa ganan si ergi dhalaa ganan si ergi maallaqa kiyyanaa ergi kash kun fudhatee tunganaa gurguramtee qara ijoolleen hogga bira dhufte akkuma mareef ijoolleen waan sii deebiftu dhabde isaan lakkoofsa dallaalaa itti kannan ijoolleen hogga gabbuute makiinaa ni qorti kalaas hoggaa namticha kana bira dhufte 50,000 ijoolleen 50,000 nu gaafatanii tereef inumaa nama nagaa bira dhayteewu haa 100 irraa buusu jira 30 jee sobee fide 100 ka ibiddaan gubuu jira amma ijoolleen tun bakka sanitti yoo na agartee si agarree haa jettu mee yoo na argan maal jee deeme akkamitti dhufee deeme afaan isarraa dhagee nin dhaqa bakka rukkaamni itti buusan bakka dallaallolee hattuun itti buusu kana yeroo hunda dhaqeetiin deema jechuudha. Si galee kana waan ta'eef dhugaa uummata Oromoodhaa rabbi haa baasu dhugaan uummata Oromoodhaa dallaalli Lasaannot amma akka ataqitti yoo ta'e ussee maabaraa ka duraan jansan mee annin galaa Oromiyaa bal'oo biyya abbaa kiyyaan galaa mee haa dhaabbattu garuu ka uummata kana kaash godhee gurguraa jiru gam asitti illee haazzabaa jiru isaan wallaahi nama Lasaannot taa'ee akaawuntii Yamanitti ataqitti akaawuntii nama kannatee maallaqni namticha dallaalli Lasaannot Oke. Akka ijoolleen tun itti qortee isiniimi. Useyyoo duraan illee waan badduu dalagee garuu ammoo dhugaa jirtu himaa jira. Haqa warri hanni isa duubaan dhuftee babal'ate dhugaa dubbanna. Hanni ta'e isa duubaan dhufteetu babal'ate. Ibsa. Inni dagalee maqaa isaanii. Warra nafa gurguddaati. Mee Seifuu yeroo takka dubbadhu. Seifuu. Tokkoffaa assalaamu alaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salaasi. Ka jedhu. Aye. Koopiliki godha warra jala jirtan hundi reessu. Hussein illee tokkoffaa asirratti. Koopiliki godha. Aye. Hussein asirratti arguun bareeda takka jedhu.
يا بنو Hussein illee mana ofiin tolfataara jedhi. Ayyee. Naanamma wanti an siin jedhu tokkoffaa warri gamaa akkuma Hussein jedhu kana yoo haa dalagu wantummaan wanti kun dalagamaa jiruuf maqaa Hussein jedhu. Inni nuti dubbataa jira bara. Maaliidhaaf kun fakkeenyaa fi an karaa kana dhufee jira. Akka itti dhufe fakkeenyaa fi nama 331 wajjin doonii 81 doonii yaabbannee dhufe. Ayyee. Nama mara kana keessa namni dallaala gamatti illee gamana waas baane dallaala hin seennu jedhe nu. Ayyee. Haan arguun illee. Ummatoota kana maal ummatoonni kun jecha achitti jedhamee itti himamu maaliidhaaf gamana yoo baatanii jettan Hussein Maabaraa isin fixaa jedhan Hussein Maabaraa kanuma mi kabraa kamtu jira. Kanuma yaa. Hussein Maabaraa nama fixuu irra namni 50 yookiin 30 40 buusee Yaada ijoollee kanarra deebina akkasuma naa hubsite. achuma dhaqaara. Kanarra deebina. Bakkuma ijoollee deebi'aara ibsa. Ijoollee deebisi. Ibsa achuma dhaqaara dubbii. Hubsimee kafana. Bakka ijoollee fidaa koo yaabsi. Naa fidaa hubsi akkasumatti koo ijoollee sanatti achi deebi'a xiqqoo naa hubsi akkasumatti ifama. Ibsa. Ifama warra as gubbaa jiru hundinuu warra na barbaachisu dirqama na barbaachisu waan ta'eef hubsi. Carraa xiqqoo tokko walii kannaa deemna. Boo wanni alawaan ijoollee deebisime amma. Nin deebisa dhaggeeffadhu waa takkiti dubbachuun barbaada. Ijoollee deebisanii dubbatta. Ijoollee irraa dhimma qabna malee siimi. Bakni ijoollee na bira jirti fagoon jirtu. Wal bira jirra maaliif amma laale. Ijoollee na obsina waan dubbachuu barbaaduun qaba maali ambaka kana kan na fide bakki tun khayrii qabaatte sharrii qabaatte badriidha dhaggeeffadhu hin dhageessaami. Garee dallaalaa keessatti maqaan kiyya dhagaamuu anaaf baay'ee cubbuudha fokkattuudha hin barbaadu. Dallaalaa obsi obsi ati dallaalaa Dallala miti bawaan dallaalaa miti. Oke, eega dallaalaan ta'e hindi isa haati keessaa bahi kaa. Ati dallaalaa miti keessaa bahi ati rakkoon qabdu. Nama ijoollee nu dhalee. Isa nu gate. Jaalibsa. Ijoollee nu qabi jeen nu ta'e akkas jeen. Oda. Ati nama ijoollee nu qabee keessaa achi bahi. Oda bultu warra sirraa kan waliin beeynu nuuf immoo qabatamaan lafarratti wal beeyna maalis akka taanee jechuudha gara feene yoo haa taanu. Amma dhimma ajandaa biraa nurraa dhiifame gara dhimma dhufameetitti muraadeen nu dhufe itti nuun deemu dhimma biraa achi booda afaan barbaade waan ta'uu danda'a. Laalaan soomni ogguu waan isa kadhufte waa meeqa kana keessa sirraa beekadhu ammoo dhugaa jirtu ittuma deebiina. Dhimma nu ilaalaa dhimma dhuunfaa asitti haasa'u dhimma dhuunfaa asitti dubbachuu hin dhufne dhimma qulqullummaa ijoollee tanaa miidhamummaa ijoollee tanaa dubbachuu hin dhufne malee dhimma dhuunfaa akka dhimma ijoollee haasawaa jirra. Dhuunfaan jiru bara dhuunfaan jiru. Yaa dhuunfaan as keessa jirtu. Amma jaalibsa asirratti wooma lamaan dubbata jaalibsa. Amma dhuguma laalama mataa kiyyaafis namaa fite dhageenisiin akka Hussein Jusayyoon ni jirti jenne dhugaa ni jirti garuu warra akkas godhuu jira amma ana kala fan deemne kuma 35 buufatan jee gamad itti himee dhuganiin fida garuu immoo waan hin jeen san bira itti ni ta'u yoo isaan dhaban irraa hin risaa'u malee akkasitti dhuguma akka bakka hawaalaa sin hin seenneef kana godhuunisiin hanga tokko waan kanillee isaaniif illee nasihaa yaadudha jii sun ammoo gaafa dhabe immoo kana odoo ulee takka malee kagan lakkifamu sangan qabu jechuudha akkasitti dhufe. Okay, rakkoon qabu. Warri ammoo biitu sun jira. Okay, galatoomii odaa kiyya badri. Ijoollee maqaan keessan na jalaa galee amma isin kiyya akka san dhooytan gizee mana san dheeyxanii ijoolleen dallaalaa san ijoolleen silaa dallaala bira daleeydu san maallaqa buufadhaa isiniin jettu. Isin tumte moo oduma isin hin tumini maallaqa buufadhaa isin jette maallaqa buufattan isin. Laki namni nu tume illee hin jiru. Namni isin tume hin jiru? Hin jiru hin tumamne. Okay, nama tokko katti maxxanillee hin qabdanii? Jechuun laal asii dallaalli nuti bira dhufne kun oomaan qaxxitaa ergaa. Ayyee. Nutis bakka akkas jennaan oomaa ayyaanaa enneeti. Ayyee. Bakka murteeffannee warra irra dawwalannee jechuudha.
Oke, warra walatti viidiyoo suuraan teessan isaa dhuftee maxxante naa hima. Suuraan teessan eenyu fidee maxxanse viidiyoon teessan isaa baate eenyu baase viidiyoo teessan suuraa teessan. Viidiyoo teenya achumatti waraabamtee akkitti waraabamtees bakka numaatu irra walii galee warri keenya maallaqa nurraa buusuu dinnaan qarshii 550 kawamaan itti deemnu jechuudha. Aboo laal sodaa ilma namaatiif yoo kijibdan dhageeffadha. Dantaatee saniif malee namni waa'ee kana isinirraa dubbatu sin jiru. Kijiba takka kijibaas keessa wanni finne takka hin jiru. Dhuguma jirtu san lafa kaa'u jira nutis. Okay, namni sin tumee sin jiru. Namni sin miidhee sin jiru. Namni ammoo Hin jiru sin tumee viidiyoo sin waraabee sin jiru. Namni nu tumees takka hin jiru wanni takka nurra hin gaggeeffamne jechuudha. Okay. Ayya miidiyaarra wanni maxxanfamte maxxanfamte. Jechuun san numaatu bakka maallaqa warri keenya nu buusuu dinnaan viidiyoo tana yoo waraabnee isaanii ergine garaa nu laaffachuun oolanii enneeti bakka nutis murteessine Ayyee. akkasitti waraabnee warraaf ergine jechuudha. Okay, warri maallaqa sanni qaba warri keessa maallaqa sanni qabanii. Warri hin dhaban ka'e. Ni qabanii maallaqa warri keessan gisee akka yaaddutti maallaqa sana. Akkaan ayyaatutti garuu akkasitti dila san ka qaban isa hin qabani. Hin qaban. Waan hin qabne isa akkasii fidan barbaadanii duba dawwaltanii maallaqa nu kaayatanii. Jechuun kan nuti carraanuma mokkoruu fi Okay, carraa amma isin buune moo isin buune maalleeni? maalleeni hin buune ganaadha. Okay, ganaadha. Maallaqa meeqa kamma ganaa boqochuu deemtan. Ammaan tana bakka hoomaan san warri keenyaas hin qabnu waan jaaniif jecha maallaquma bishaanirraa ittiin Ijoolleen tun dallaala oomaan nama ooftu ijoolleen tun haa dallaallis akkas isin hin jeesan warra oomaan nama oofani. Mee isa jiran? ni jira muloo. Kete nama dira oomaan nama oofu. Si. Ana miti awoo reef dallala miti yaama dallala tan. Jala jira abdii turkii jedha jaalib zalmaan taati kinoo tabbaan ijoollee rukkaaba fide abdii turkii kinoo. Abdii Turkii viidiyoo bayi. Ayyee kana barbaanna. Abdii Turkii viidiyoo bayi. Bodo kana ana. Meeqam? Kan bakal kartu kala. Okay, dua kanaan gabbuu bakka hayyee sagalee tokkoon gatti keessaarra tokkoon sagalee irraa gatti keessa. Yalla tayi bhai. Hayyee Abdii Turkii kam nagaa? Nagaa me kan fayyaa jirta. Hayyee galata rabbii ijoollee tana maqaa oomaan oofu deemta. Laal maaset ka'umsa jalqaba irraa siima. Ijoolleen tuni biyyarraa dhufte maqaa Zaakirii dhufte Zaakiras keessa jira Zaakirii tu ijoolleen nakkenna. Ani immoo baararraa hogguu jarri buute warri hooshaan beektaramni warri ijoollee baararraa fuudhu jechuudha. Hogguu jarri doonarraa buute arrabni nadda walti ijoolleen nadda walti makiinaa kana ni korraa kora. Hoosha buute jechuudha warra bunaa sirriitti beekama namni hundi rukkaaba buufata achumarraa na bira dhufa. Dhufnaan ka beekadu akkuma nama tokko akkuma namni dhufee horii ka deemu deemee kasitti hafuufa mallaqa isaa buufatee jechuudha. Ijoolleen tun nallee hin gaafanne nas hin gaafanne zaakii irra maqaa isaatiin dhufte kanallee hin gaafanne callisaniituma osoo wanta kan jedhan asin jiru guyyaa jimmata fakkeenyaaf anaa fi badriin bakka tokko illee bakka afooshaa wayii deemnee jechuudha. Mucaan wayii nu bira jira nu bira leen dalagu beekatu nu biras gala warra naannoo ijoollee biyyaati asuma nu bira ta'a. Mucaan kana walii galaniiti harka duubatti fidhanii haadha shaanatiin viidiyoo fuudhaniituma maasirratti ergan. Ani kuma irraa hin qabu. Zaakiris kuma irraa hin qabu. Nam tokko kuma hin qabu. Eenyurratti ergan viidiyoo? Maatii irratti ergan ijoolleen tun jechuudha. Maatii isaanii irratti. Ijoolleen maatii irratti ergisan eessa jirti? Kaman barkama sitti haasa'u kanaafaatu walumaa galteedha mucaa sanii mucaa asnabii sanii wajjin irratti ergan. Sii gala. Achi booda ani waan kanaa quban qabu halkan jimmata halkan sa'a deema maaliin galee sabti sanillee akkasuma olee alada kaleessa sa'a sadiitti ishaa irratti
namni kama na dawalani ka murade mata sekana le hingarre natti dawalani manni guutu jechuudha. Achi amma alwaan kun natti dhufeeti aboonni kana maaliif dalaga moonni kana sirraa eegamu maal dalage akkamitti akkama akka dalage. Yoo namu ijoollee gaafadhu bara akkana goone akkama waan akkana goota osoo hin gaafanne mallaqa dhabdanis dhabuu baattanis akkama waan akkana dalaga amma ofirratti waan tokko si gaafadha abdii kiyya wayin si gaafadha asirratti abdii turkii. Sayyid. Nama meeqaan ulaaluu jira nama 600 nama 800 fi 60 ulaalaa jira. Nama 900 deema namni asiin ulaalaa jiru kun. Nama kana keessa namni kun tumee jira. Namni kun dallaala hattuudha. Dallaala maallaqa biyyarraa isinirraa buufatu. Jedhee yoo nammaan tana gaafadde kunoo muraadeen dhufee jira waa umri dheerataa. Obsi muraadeen ol galcha. Nama tokkoon gabbuusa. Obsi.